سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب قرآن كيست سورة العمران سورة سدي آيات جميع قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن اشهدوا بأننا مسلمون أكجتو يا إرقاك يا محمد أبوتي كتاباتين كريستانا في يهودانا نكجتون كوتامي جدوك إنا في جدوك سنت والكتا تاتت جتي جدوك إنا في جدوك سنت والكتا تاتت سنتحمي جنان ألا نعبد إلا الله الله تكو جانا لتك آما برو قبرو نبودا واكسو نبودا الله نلت آما تكو واكسو نبودا جرا ألا نعبد إلا الله ربي ملي كم برو قبرو نبودا سبب بي نساء إساتو حقان قبر مادا إساتو أوما واهنداتي ألا نعبد إلا الله إسا قفا ملي كم برا واكسو نبودا لال كان جلبا أديس تأي قراج ديما سأي كم برو الدنيا هند سبب لم الدنيا رجل هند وانت كوكود مالي نجنان ألا نعبد إلا الله كن برسيس إرقمتوتا ولي قلات دبين كن يسوس لي دبي مكان برسيس نبي الله عيسى نجتشور عليه السلام موسى كانوا برسيس إبراهيم اللين يوكان نبي الله إبراهيم يوكان أبراهام كجر جدنين نوح اللين يعقوب اللين إرقمتوني هندي ساني يا رب أورا كولي قلت كولتاوا كان برسيسا كان إن من ما وندا ليه تكوغورو كان واي كان الرد قرآن مال جري مزا قدوس مال جري كجر بوري كان ولو ما فكاتا ألا نعبد إلا الله الله نلت كامل وقبرو دبورا أما اللي إساف شريكا قوشو دبورا جرا كياتو ما كان كيسة تتاني إساف شريكا قوشو دبورا إسا قفت تكو جراني قبرو داجر مزا قدوسين سير موسى كنا بسون كتاب التوراة كاما سير جرى بجر سون أچuma keessatti gaafa ooriitii Muusaadhaaf kenname dubbistu maal jedha Israa'el dhagaye gooftichi Waaqayyoo keenya kophaa isaatti gooftaa tokko jedha waad akki jettu yaa argaa shee Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahan tokko qofa laal asitti yaadni kun maal fakkaata jennaan goluma fakkaata jechuudha wanti ooriitii Muusaa keessa jiruufi sanuka originala kanaaf saniif kan osoo ol bira qabdee ilaalte kanuma keessayyuu maaltu jira jennaan toohidatu jira kana jechuun tokkochummaa rabbiitu jira gabbaramaan dhugaa rabbi malee akka jirre rabbi akka qofa tokko qofa ta'e Muusaan kitaaba isaa kenname Tooraatiin keessatti barsiisee jira garuu kitaaba sana amma seera jedhamee jira seera keessa deebii boqonnaa jira lakkoofsa afur irratti maal jira yaa Israa'el dhagaye gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatti gooftaa tokko kun barsiisa Muusaati laal barsiisni Muusaatii fi barsiisni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal fakkaata Iyyesuus Kiristoos illee kanuma maaliif jennaan Iyyesuus gaafa ergamu ani seera nabiyyoota naan dura dabranii yookaan raajota san faalleessuuf waan dhufeen seenaa ani sanumaan hojjechuu dhufe jedha kanaafuu seera Muusaadhaaf kenname kurnan gaafa xiinxalitu san keessaa tokko laa ilaaha illallah jedhu gabbaramaan dhugaa rabbi malee hin jiru rabbi tokko kan jedhu Allahan tokko kan jedhu kun barsiisa Muusaati Iyyesuus illee dubbima kana fakkaatu barsiise maaliif jennaan seera nabiyyi duraa san faalleessaa hin jiru sanuma bu'uurri waan wal fakkaatu ragaa kana Iyyesuus Kiristoos dubbate wangeela Marqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti maal jedha lakkoofsa 29 irratti maal jedha Iyyesuus Kiristoos dhagaye yaa Israa'el gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatti gooftaadha jedhe ummata qofaan hin jenne ofillee keessa aanse mataa isaallee keessa aanse maal jedhe Israa'el dhagaye gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatti gooftaa tokko Allaha tokko kun as keessa maaltu jira jennaan kan Quraana wajjin wal fakkaatu kan Tawraati wajjin wal fakkaatutu jira jechuudha kanaafuu bu'uurri maaliin as keessatti tokko amma saragaa biraa gaafa wangeela Yohaannis kitaaba sinoptikii jalallee yaa jiraatu baatu kitaaba sinoptikii keessa jiru baradhaa takka maal baranna wama naasa kana barattanii ergasii buunu ofuma haasabtanii hittanii baramma nuti sagantaa nuti itti jiru barsiisurra jirra amma gaafa barsiisaa jirtu baay'ee eeggadhu gaarumsa xinnoo ittiin eegdure barnoota gaxxumuraniiti gaafiidhaa fi balballi isaa qaba. Teelegiraamii aan ergaa. Waraabneetiniin. Hin danda'amu sunis bakka hunda jira. YouTube illee yoo ta'e jira. PDF online irra illee jira. Bakki dhabame illee jira. PDF aan ergaa bakka hin bu'in turi. Utuu barsiistanii kitaaba Muusaa keessatti. Ishi
مسلمة كان يقول بسير موسى كتابة متى سكاوتي ayyee kiristaana isaa ka jedhu ni jira متى سكاوتي نعم جبيس ati kiristaana ka jedhu hin jira kiristaana amantii kiristaana جرا isaa ka كيس jedhu ni موسى jira مسلمة كان يقول جرا يا غافر Musa kiristaana obboleesso tokkoffaa gaafii fi deebitti iyyuu hin seennu sitti dhufee jidduu galee waan biraa haasa'e malee garuu jecha kiyya siin tuqu annama jechaan nama tuqus barbaadus miti garuu kan siin jechuutti barbaade siin jechuutti jiru maal inni wanti ati dubbatte waan biraati wanti anaasa'u jiru waan biraati وانا تعرف سكاوت ديم waan waliif وانا تعرف تبتيمو fakkaata dubbiin kun jechuudha eegalee kanaaf osoo obsaan deeqaa muraasaan dhaggeeffatte baay'ee gaarii ايش maal haasa'eer maal haasa'emeen Taayir neetwoorkii rakkoo qaba waan fakkaata. ana haasa'e Neetwoorkiin sagaleen abbaa tokko biraa hin deddeebisa. Dhiifama guddaa wajjin. مسلمة eessa gara deebitee جدي haasa'uu ni آسان تري dandeessa abbaa caali abbaa caali أبيت Sagaleen jiraa abbaa caali sagalee namni dubbachaa Ustaz jiru Sahir. jiraa. Namni dubbachaa jiru. wal jalaa calleettanii innas hin dhaggeeffataa jira. أي Dhaggeeffataa أجيب jira. جرا Okay. طاير Yaa Taayir, Kan abbaa kan taayir kun neetwoorkiin rakkoo qaba fakkaata. آسان جرا نيمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكم وعليكم نقاك السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مبارك أبا طلحة.